Anammoo hojiidhaaf jee yuutuubara iddasaaf jaartiin yeroo wal lolan mata duree dira kanafaa seenee choqaisa viidiyoo sanirra banaa yoo heetu taate safuu fi maarree irran kaayyanneen karaara taa'ee buna dhuguu kanafaadha waraafi ol darbisiin gadi buunte hawaasa fayyaddee fi fayyadamta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو خدتوني channel جاس دري أرانت نجا وني كابني دفني أكما متدور رتي أغرتني يوتيوب بنتشو نفيتا وان جوتا كامو إيجا بنتي هو وانا كميسي مدتا وان جو حالا خان رتي خناس ونورانتنا يوتيوب إلمي نما رغدان نفادا بنتشو غرو namni gariin YouTube banachuun fala maallaqa raane khanna gaabii achuma raasii eegala maallaqa YouTube nis ni khanna akkami khannaanoo waa wal ilaallu ta'a atimmaan tana dura irratti YouTuber ta'uudhaaf abbummaan fadheewo dura lubbusaa tana waan takka ilmummaan namaa hundinuu waan takka tanii irraa jaaladhu hojii takka ta'a niin hojjedha jee irratti yoonii fi xiyyeeffate akka malee gaariidha. Maalif jennaan waan takka hojjechuudhaaf eegaa onna hojii xiyyaa yoo ta'e sammuu teetti himte likkitti hojjetta jechuudha. Amma ati waa hedduun daleedduu jechuun imaltanii ani amma hojiidhaaf jee yuutuubara hin jirurra. Jechuun wanni karoora xiyyaa waan biraa irratti malee asamma yuutuubaratti yeroo takka yeroo firii ta'ee dhaamsa tokkoo fi akkasumas waan nama bubbuarsaa yeroo takka yeroo naaf mijaa'etti numaan hojjedha. Fakkeenya na godhatin achi fadheete haa wayi dudalee yoo fi hojii teetee warra jettan yoo jiraate jechuudha fadheete dura irratti yuutuuba niin eegalaa sammuu keessatti dhufnaan dura wanni ati yaaduu qabdu yoo banadhee waan akkamiin dalagaa taalentiin naaf kennamte taalentii akkamii seegaltee taalentii san yoo bifa diraamaa taates nashiidaa taatus ta khara biraan baano san warra waan kanneen kana fakkaatu jechuudha artisti yeroo yoo fakkeenyaaf uumma diraamaa taates har'a guddaa waan diraamaa dalin jecha fakkeenya kan waan isin godha yoonii fi nama diraamaa dalagu taates dura irratti amma aayidiyaa tokko inni qopheessita dura sammuu ta'e hojjaasota walumaa haatee kaameeraa wootee aakshin gattee waa hunda hin daleeddu dura irratti diraamaan hin dalagu kun maali ergaan isaa ta'u maali waan jiru akkamatti immoo gariin namaa ergaa fi maarree quban qabu jecha lama sadii haa jiraatu keessa kan nama kofalchiisee nama bareedaadha diraamaaniiti numa jaasee galte garuu immoo an akka mataa keessatti akka jamiilitti wanni takkatanii itti amanu waan namnilleen barumsarraa fudhatu amma garii nama wayifaa diraamaa dalagan amma fakkeenyaaf jaarsaaf jaartiin yeroo wal lolan mata duree diraamaa yoo ta'e gizee diraamaa san daleeddu jaarsaaf jaartiin tarii wal lolan garuu diraamaa san irratti hin baanamma wal lolanii garuu diraamaa san irratti gama xumuraa irratti jechi diraamaa sana hoggaa dhumu jaarsaaf jaartiin san walitti deebi'uu qaban malee yoo kanuma achumaan hafan ta'e ilmi namaa diraamaa kana aleeti gari namni walirra sammuun isaa faastidha la garuu laaleetuma lakkaaboo nabichaa miti dubbiin dhuga amma jaartii tiroorisheetuma yoo dhiise diraamaa sana irratti nuusan garuu maaliif waan kana waan hawaasaaf hojjettu yoo ifiif hojjette ifuma biraa taa'u malee takka ol baasnaan hawaasumaaf jechuusan saniifuu waan takka gizee hojjennu ergaa yoo qabaate bareedaadha amma if duba isin deebisa dura irratti waan akkana kanaa tana amanchiisuu qabdanii jechuu fadheeti gizee viidiyoo takka hojjechuu haate wanni viidiyoo san ergaa qabdii moo akkami waan jiru sammuu itti himtee eegalla qaba xumuraas qabaachuu qaba akkama diraamaa tokko tokko amma eegallinsanii qaba xumuran qabu akka nama tokkottis koomentiin namarraa gizee jamii gizee diraamaa dalagammaa irra guddaa diraamaa tokko tokko irra gizee ilaaltufaa eegalaanii qaba garuu immoo osuma aatiin eenyu kana faada xumurame siin jaajaale so amma sanis dhuguma rakkoo takka
So sanarrattis warra amma gana eegaltaniif injee keessa jirus yoo agartee namuu beedaa namni tokko ni beekna waan akkanaa jechuus ni mala. Takka namni beekan kamennaan nama osoo beekootis fudhatu yaani beekan nama. So akka kiyyatti yoonii fi akkas dalidan hedduu na gammachiisa. Tan lammada ammoo viidiyoo yoo haa fi waraabbattu taate mobaayilaa yoo haa waraabtates yoo kaameraan haa waraabtates kiliinummaa isaa irraa eeguu. Yooma kaameraan siif mijaa'ini mobaayilaa haa waraabtates kiliin waan tokko takkaas kaameraan duruma har'a jiraa miti duruma san ofirraa xaxxarageeti haaqeetii irraa jechuudha. Ogus maaliif viidiyoonummaa ta'etuutti qishoo ifa qabdee jechuudha. Haala saniinis dura eegaluuf dura jechuudha. Bifa saniin takka hanga dandeessutti kwaalitii siif irraa eeguu dandeettu mateetii wajjin hanga dandeetti tan geessu inshallah. Tan lammada ammoo eega viidiyoon waraabamte viidiyoon akkatti waraabamtu jira takka jechuun amma diraamaa fi haasonni karaa kun takkaa miti. Diraamaa guutuu kan namni jijjiirrafadha. Guutuu takka amma kana asirraa waraabdee kaan takka bakka biraarraa. Yoo namni lama haasoo jiraate guutuu takka keessattuu kaan guutuu takka fuula nama kaanii. Akkasitti bifa saniin namallee ni hawwii takka namanni godha jechuudha fedheeti. Taan ammoo edit. Kun nama rakkoo nama keenyarra hedduuti. Namu edit jechuun kallikki perfektii hin jiru garuu immoo walumarra jira namni sadarkumaan jira. Edit likki godhu takka yaa namu YouTube irraa fakkeenyaaf afaan adda addaatiin seentee ilaaluu dandeessa akkatti edit godhamu. Maaliif irraa waan ni barattee jechuutis viidiyoo takka hoggaa ilaaltu waan irraa barattu jira. Edit akkatti godhan dura ilaalta. Eessar muran eessa wanni godhu jiran. Ilaalta deemita practice irra baata jechuudha. Akkuma ni shaakalta jechuudha. Shaakala gooteetuma ilaalta. Sanboota immoo viidiyoo atis bareeddu as baata namni ta'a edit irraas viidiyoo ni bada. Amma tokko tokko fa'aa viidiyoo diraamaa fadalaganii eegallu waliin fa'aa jecha kana fa'aa seenee jechuudha. Isa viidiyoo sanarra eegallu biqiyyoo sanis ni jirti. Ammoo garuu dura immoo laaltee irraa murtee eega edit gootee fittee booda atar takka irra deebi'ee laali. Yeroo maali waan takka hojjetee deemi itti amantee daluu qabda. Edit gootee boodaas yeroo takka bantee ilaalta. Rakkina qabaa hin qabu. Eegeetti sammuu himtee booda waan karaa kaanitti dabartaa jechuudha. San dura garuu immoo firaa ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Taamilee ammaas kan gubbaa kana viidiyoo osoo namni hin banne dura taamileen keessa gubbaa viidiyoon ta'e keessatti bareedaa ta'e namni yoo liifi keessatti taamilee gubbaa san qishoo ibsitee jechuun likitti shaawootee daleessuu qabda. Daluu qabda jee yaada. Maaliif namni yoo maqaa footuma viidiyoo sanirraa jirtu yoo irra keessu ta'e dilas akkasitti wanni takka nama hin harkisu amaluma lama namaa ta'e namni waan bareeddu fadha. Wanni ati hojjetu bareedduu as hanga dandeessu ati yaalii godhi. Tan itti aantu gaa viidiyoo eega chaanala YouTube ni banannaa ammoo viidiyoo teenya namni hedduun ilaalu subscribe hin godhanii faa jetta. Kana wanni gootummaa ta subscribe chaanala eega banatteefoo waan takka fakkeenyaaf namnummaan tokko yoonii fi har'aan tana dukkaana tokko banee hayi boo magaalaan hin jirtu kam firraan cufa dukkaana kana jettee lubbuteetti hin himtu. Maaliif ati obsa qabaachuu qabda. Maaliif dalagaa kana eegalee eettee miti wanni armatti ta'an jirtu step maanii wanni hundinuu maaliif jennaan wanni hundinuu suutumaa jechuudha. Asirratti aansee immoo yeroonii fi viidiyoo takka amma atummaa waan hawaasaaf ergaa ni qabattee itti amantu yoonii fi san hojjette dhibbaa siifin hima viidiyoon ati hojjettu namni ifiifuu walii sheer godha osoo ati hin jenne dura. Osoo ati hin jenneen dura namuu sheer waliif godha jee yaada. Maaliif amma mataa fayyarraa qabii viidiyoo takka yoonii fi ilaaleetuma dhaamsisiitan ergaan isin qabdu akka malee bakka na gammachiise. Namaan jaaladhu fagartee nama jaalattu saniif footee sheer gootaa baatis nama san bira haa geessu jettee. Maaliif dhaamsa bareedaa akka ta'u beektee miti takka ammoo footee liinkii san sheer faawwataa fi kunummaanu maaliif manni inni garsiisu maali namni ergeef sanis nama kaaniif ergaa jechuudha.
atummaan waan gaggaarii daleenaan hawaasni akkasitti waan ati subscribe naa godhaa please subscribe naa godhaa maarree hin jettu dilas ilmummaan namaatu subscribe akkasitti waliin kadhatu ammoo garuu ati perfect ta'uu qabda ifumaafuu jechuudha. Hamilee qabaachuu qabda viidiyoo takkitti hojjechuu deemsan hamileedha yoo ati hojjetu taate namni ni sirraa jaalata. Ati achirratti xiyyeeffattee immoo likitti hojjechuu qabda jaa san yoo waan hanga kanneen amma siimee jira kana yoo kan gootu taate yuutuubummaan abbaa fadhee tokkos yeroo gabaabtuu keessatti dafee guddata jeetii yaada. Atummaan haasa wantaaniin kanan jijjiin malee namni beeta gariin awwa firaayin dhiisaa bakka wanni akkasumatti maarree taate sun ta'in ammaas gaa hanga ilmumaan namaatu waan dasana jirurra eega hojjeteefuu yoo waan gaarii hojjete hedduu takka bareedaadha. Waan gaarii hoggaansin jiru waan diin isaatiin hin faalleessine. Nu hunda keenya hoggaa jechuun namni walirra hin jiru. Namni walirra hin jiru hoggaan jiru gariin hamataa laafuu jira, gariin hamataa jabaatu jira. Gariin immoo wallaalaan ka godhu jira. Gariin ilma namaa ta'u osoo beekuu ka godhu jira. Soo kan hundarraa garuu nutis if nu yaadachiisu haa beeyyannu nu jechu fadheeti. Namni Oromoon diraamaa wanna hin qabdu full drama jechuun waan takka diraamaa quality yooma full drama ta'e guutaa takka sagalee irraa irrata takka immoo wayitu cinaa akkana ijaa waan jira. Professional ta'uu amanne jiranii hojjetu akkasittis professional ta'uudhaaf ammoo garuu nutis hawaasa keenya san kakaasuu qabna. Maarra guddaa diraamaa ambaa yoo ta'e namni namuun walaala mataa yaara qabiin ilaalaanis garuu hamilee takkaatis qabattee gartee waan hawaasni hojjetuuf atis hamilee tokko qabaatte akka malee bareedaa hawaasa maaliif atis si dandeessee jechuun mooraalii hamilee itti godhu jechuudha. Atis hamilee itti godhee kana nama san jabeessuu dandeessaa jechuudha. Atis yoonii fi hariifataati jechuudha. So waan akkanaaf aadaa jira. Tan itti aantu immoo YouTube namni maallaqa akkamitti irraa argataa maara kunis ni jira. YouTube dura irratti immoo subscribe 1000 guutaa zaa 4,000 washtaamii 4,000 jechuudha. Washtaamii 4,000 egaa guuttee booda atis gaa copyright irraa nacaa ta'uu qabda. Viidiyoo copyright qabdu takka sagalee copyright qabdu yoo fayyadamtu taate copyright osoo godhamu monetization si godhuu hin danda'u. Monetization atis walaba tokko qabda kan hundarraa'u. Takka yoo viidiyoo ifi hojjette immoo viidiyoo moo hedduu bareeda YouTube'aaf viidiyoo oriijinaala ta'e. Ammoo yeroo takka jechuun sagalee biraatti jala faayaa isaa waan takka gadma lallakkista ilmi namaa ta'ee garuu immoo ati more viidiyoo fi hojjette oriijinaala ta'e yoo ta'e hedduu bareeda. Heera kanneen hunda yoo guutte subscribers 1000 eega guutte washtimes 4,000 guunnaan yoonii fi ati wanni takka qabaachuu batte alaaxol jecha arabi faana isaa muusaa maaliif nama saaya bakkee tokko jira gisee hojjaa so alaaxol jaabeete alaaxol siif godhaa jechuudha. Montaajini siif godhaa jechuudha maallaqa siif eegala jechuudha. Maallaqa hoggaa siif eegale hangam takkaan fudhadhaa jaa namni gariin hangam takkaan fudhadha san akkuma ati itti daleedetti baay'ee takkatti immoo viidiyoo takkumaa daleedee garuu namni hedduyyuu si ilaalee akkasumatti isinis maallaqa hanga si dhiyaatu jira malee namni maallaqa YouTube ammas gariin nama guddisee ilaala. Viidiyoo mata kafaadha bakka waan guddoota godha viidiyoo takka irraa amma fagaatu waanuma xiqqoo harkatu viidiyoon sangaammoo garuu minitiin isii yookaan daqiiqaan isii dheeraa ta'uu qaba. Ammoo daqiiqaa 3 fi 4 yoo ta'e bakka jechuun hanguma namni haalaalu garuu kafaltiin isaatiif gatii inni wanni si hizaabu si herreegu wal qixaa miti. Maaliif jennaan ammoo tan daqiiqaa dheeraa yoo ta'e akkasumatti maallaqaas wayyaa godha jechuudha. Garuu immoo ati irra guddaa YouTube maallaqaan akka dhaattee hin banatin.
maaliif jennaan maallaqumaa fi banaa yoo heetu taate safuu fi maarree irran kaayyannee karaa fees deemta maaliif wanni sammuu ta'e kas gira maali maallaqaa jechuudha saniifuu yoomas maallaqumaa fi hojjedhaa akka taate sammuu ta'e gus maaliif waan agarte hunda namu haraara ta'e buna dhuguu kana faada waraabi ol darbisiin gad darbuun ta'e yoonii fi kanaaf sammuu ta'e egaa maallaquma harkadhaatti irra keesse. San ammoo tasaniitis namni maallaqa numa fada barbaachisaadha maallaqni tahee garummoo atis garuu viidiyoo takka hojjettu agartee viidiyoo tan yoo maallaqa kan arganne waan irraa wanni garuu hin jirtu hin jeen amma waa lama hawaasa fayyaddee fi fayyadamta akkasumas hayya waan dhaamsa qabu yoonii fi gallakkistee namsan dhaamsa laalee takkas gorsa sanarratti itti fayyadama takka bultii isaatti tolfate yoo waa'ee diraamaa bultii ta'es jechuudha. Diraamaa jechuun waan takka irraa barataa namni egaa paapiliikatti ol baase akkasii jechuudha fadheeti. Ammoo taan namnummaan tokko yoonii fi maallaqaaf jee viidiyoo ol guuru ta'e maallaqa bichaaf jechuun maallaqaa fi namni tolchee nama waraaba dalagaa kunis garuu maallaqa qofa bichaa yoo yaaddu taate amma gariin namaa keessa halitti nafaame ni jiraansa ammoo wanni ati haasoo jirtu sanaan galle jirus jiraachuu mala awwaaniin jeepiin qaba haasoo kana yommuu maallaqa bichaaf yaaddu taate hedduu rakkoo jechuu faleeti lama yaadi maallaqa saniif ta'e ammoo hawaasni si warraa barate hedduu bareedaadha jechuu barbaadeeti. Egaa hordoftoota keenya wanni nuti qabannee dhufne dhiyaannee har'aan sana haasawaa waa'ee kanaatirraa fakkaata. As keessatti waan hafees yoo jiraate takka takka gaafachuu dandeessanii boodarra isiniifin kaayaa maqaa Instagram kiyyaa. Ammoo hanguma waan takka namni warra waan takka dhagee hojiirra oolchus nu haa godhu. Asirratti immoo xumurratti gaa'onni ijoollee biraa osoo safuu waan safuu waalaan baane yoo hojjettanis bareedaan isin hin jaa. Gaafii dabalataa yoo kan qabaattan taate egaa dhuftanii gaafachuu dandeessanii koomantii irratti isin ta'uu baatus Instagiraamni kiyyaa kun akkuma asirraa agartan kana Jamiil Alii jaa dhuftanii Instagiraamaanis gaafachuu dandeessanii. Egaa akkasii gaa hordoftoota keenya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.